Oromiyaa 11. Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota miidiyaa Oromiyaa 11 kun qophii sona guyyaatti. Qophii sona guyyaa keenya irraa keessatti waan hedduu mari'achuudhaaf as stuudiyoo Oromiyaa 11 keessatti aktiivist Kadiroo Elamoo qabadhee dhiyaadhee jira. Waa'een irraa mari'achuudhaaf deemnu oolmaa walloo akkasumas haala naannoon Finfinnee keessa jiru mari'achuudhaaf asitti argamna. Obbo Kadiroo Baga nagaan dhufte. Galatoom. Gara marii keenyaatti haa tarkaanfannuuti. Oolmaan walloo odeeffannoo garagaraatti bahaa jira. Dhumaatiin namaalleen hedduutu jira. Maaltu jira? Walloo diree waraanaa taatee jirti. Maal harkaa qabda? Oolmaan walloo maal fakkaataa gaafiin jettu waraanii Tigraahii irra waggaa tokkoon duratti Abiy Ahmed jalqabee ammaan tan eessan bahee jira dubbii jettu. Dubbii waraanaa sun shirri torbaani lamaa fi raayyaan ittisa biyya barbaadan sadii godha dheeressee Abiy Ahmed jedhu waggaa tokkoo fi amma jechuun torbaanota ta'ee jira. Waraanii ammaan tana walloo keessattuu aktiivlii gaggeeffamaa hin jiru. Walloon bifuma guututti jedhamuun aanaa jiillee dhummuuga waan dabarte. Kan magaalii Sanbatee keessa darbee aanaan kun aanaa dhumaati. Aanaa kan waan dabarte. Aanaalee kaan hundaayyuu qeerroon walloo qarreen walloo dargaggeettiin walloo waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota ittisa Tigraahii wajjin ta'uun of bilisoomsanii jiran. Kanaaf ammaan tana wanni jiru laftii kunin haga baatee irraa kaatee haga caffaa roobitti laftii qulqullooftee bilisummaa ummatii ofii labsatee alaabaa ofii dhaabbatee ofiin of bulchaa jira nagaan bu'ee jira. Ammaan tana jechuun Kamisee keessa waraanii hin jiru, baatee keessa waraanii hin jiru. Gara caffaa daawwa caffaa yookaan ammoo caffaa roobitii hin jiru. Garuu wanni jira. Waraanii ammaan tana eessattuu gaggeeffamaa jira. Naannoo Amaaraa keessattuu gaggeeffamaa jira. Godina Shawaa Kaabaatiidha kan waraanii gaggeeffamaa jiru. Aanaalee qarqara godina Kamisee yookaan ammoo godina Oromiyaa jiranii aanaa akka aanaalee akka Anxookiyaa fi Gamzaatii fi aanaa akka Qawuti jechuun kan magaalii Shawaa Roobitii keessa jirtu. Anxookiyaa fi Gamzaan ammoo magaalii Maajetee faatii keessa jiranii. Aanaa sunii fi aanaa biraa keessattuu gaggeeffamaa jira malee waraanii ammaan tan achittuu gaggeeffamaa namni lafirratti wal lolaa jiru hin jiru. Garuu mootummaan Abiy Ahmed uummatii Oromoo walloo waan isaa fi buluu fi didee fi sirna nafxanyaatiif restii warraatii fi waan duuluu dideef warri kan ammaan tana odoo gargari hin dhaabbanne guyyaa torbaa fi diroon rukutaa jira. Miidhaa guddaa dhaqqabse nama hedduu fixee magaala Caffaa Roobitiittuu magaala Kamiseettuu magaala hedduu keessattuu nama hedduu fixee jira. Warruma booji'amtoota waraana Abiy Ahmed ka booji'amanii konkolaataanii gara Meqeleettuu fa'amaa jiran hundayyuu Desee qarqarattu dhiifama Kamisee qarqarattu mootummaan Abiy Ahmed dirooniin rukutee nama 35 oli fixee jira jedhamee dubbatamee jira. Wanni nama gaddisiisu warri Abiy Ahmed fi warri Amaaraa faannoon maaliin duuba ta'anii uummatii kun jechuun akka lolan akka harki hin kennan duuba fixaa jiranii amma isaan lubbuu fi baraaruuf harki kennatanii mootummaan Abiy Ahmed dirooniin rukutee ajjeesaa jira. Waraanii ammaan tana deemaa jiru. Walloon lafaan karaa lafaatiin waraanii hin jiru. Waraanii ammaan tana gara karaa qorii karaa qorii jechaa baane karaa qorii jedhanii warri walloon asirreesse magaalli sun akkasii maqaan Oromoo Axaayyee magaala jechuun Caffaa Shawaa Roobit yookaan ammoo gara Maajetee faattu deemaa jira. Kanaaf waraanii walloo keessa gaggeeffamaa jiru hin jiru. Waraanii ammoo kallattii sadiin gara magaala gudditti Dabra Birhaan. Magaalli kun magaala akka malee seenaa Amaaraa keessatti bakka guddaa qabdu. Magaala kana jaarraa 14ffaa keessa yookaan namni Zaraa Yaaqoob mootiin Habashaa ka Minilikii qofaanii warri dorgomsiisu hundees. Zaraa Yaaqoob ilma Amdee Tsiyooniti. Amdee Tsiyoon ammoo ilma Yukunnoo Amlaakiti. Yukunnoo Amlaak mootii Habashaa mootii Amaaraa yeroo jalqabaatii fi Itoophiyaa keessatti uummatii Amaaraa jedhan beekame mootummaa warra beekame mootii Shawaa keessattuu mootii warraa dhaabe. Akaakuu ilma isaa jechuudha. Magaalli kun magaala seenaa qabeetti teessoo industiriiti. Amma magaalli kun gara hedduun marfamaa jirti. Waraanii ammaan tana ka deemaa jiru. Shawaa Kaabaa magaala gudditti Dabra Birhaan magaala qorraan beekamtu ka teessoo industirii namni hedduun isaanii hooliyyeen beekamti hoolaa qabdi hoolaan sun dabbasaa qaba hooliyyeen sun irraa birdilibsii qorratti hojjetama Dabra Birhaan birdilibsiidhaan magaala saniif deemaa jiranii kallattii hedduun waraanii ammaan tana garas deemaa jira garuu mootummaan Abiy Ahmed
ummata Oromoo irratti haaloo bayaa jira ummata Oromoo mana bireen dhaabbanne drooniin haleelaa jira kun jechuun oduu ololaa dhufanii axaayyee dhufanii dhiifama sanbate dhufanii pirezidaantii eenyu jettan namticha Alamuu Simee achi dhufee kunoo masjiida keessan akkas godhanii quraana gubanii dubartii gudedanii masjiida keessa biira dhuganii ummata Oromoo walloo walitti kaasuuf carraaqanii turan akka ummata Affarii walitti kaasan kana hin taane nami burjaajin hagita dhumatee jira garuu ummati walloo diinii keenni nyaaphii keen nafxanya jedhanii beekanii ammaan tan akkasiin dubbeen sun sirrooftee jirti. Akka isaan walafaan deebanii wal lolaniif jechuudha. Sila akki barbaadama akkasi guyyaa tokkoo fi burjaajii uumanii turanii Alamuu Simee gaafa inni dhufe gaafa hedduu gaafatu ummati walloo gaafa nafxanyaan nu weeraraa turte nu ajjeessa turte mootummaan Oromiyaa eessa har'a jechuuni ka dhuftanii guuzaa yookaan ammoo daboo nafxanyaa bayaa ristii keessanii ristii warraatiif dhumadha kan jettanii eessa jirtaa jedhanii gaafa hedduu gaafatanii waan darbee fi dhiifama nu godha akkasi ammaan duba jechuun durattu deemna maali jedhee waan akkasi ture garuu ummati hin sobamne. Galatoomee kadiroo gara raayyaa ittisa biyyaatti adeemnu. Raayyaan ittisa biyyaa yeroo hedduu lola kana yeroo iddoo wal waraansaarraa dheesseef duuba deemuutu mul'ata. Waraanni raayyaan ittisa biyyaa kun loluu hin barbaanne moo lola isa hin laallanne keessa dirqiidhaan deemuun ragaa mul'isu kun? Namni beekta raayyaan ittisa biyyaa lubbuu isaa takkitti ka hin deebine kennuu deema. Namni lubbuu isaa waan ofii jaalata waan carraa yeroo lammaffaa kan kennine kaayoof lola. Kaayoof lola nami lubbuu kennuu deemulleen hin du'aa jedhee hin deemu. Nami duula deemu gammadaa deema jedhan hin galaa jedhee maatittu deebi'a ni mo'adhaa jedheeti. Kaayoo qabatee yoo lolleef injifadhee keessa baha jedhee nami eegii hin yaanne namni waraanaa fi fedhii hin qabu. Walamattu jiraachuu qaba. Tokko kaayoo. Kaayoon sunin ka warri loluuf lama kaayoon ammoo maal sii kenniti akeeka murannoo sii kenniti. Injifachuu deema kaayoo qabaan ammoo maalidha haamilee sii kenniti. Amma injifachuu deemnaa ka jedhu yaadisulleen hin jiru. Kaayoon nu loluu fi deemnulleen akka durii Itoophiyaa dandamachuu deemnaa yookaan akka durii diina biyyalaa weerartuu jechuun wal lollee Itoophiyaa birmadummaa ishii kabajsiisuu deemnaa waraana akkasiiti miti. Waraana kana taarikuu gaankisii dijtaa ginan dubbatee jira. Waraana namni dhumuu fi hin qabne namni du'uu fi hin qabne. Waraanii gahee jira. Itoophiyaan kan caalaa gurmuu gateetti ceekuu waraanan baattu hin qabdu. Waraanii hin barbaachisu dargaggeessi dirree waraana deemuu hin qabu. Maanguddoon marga qabadhaa deema naga buusa jedhee konsertii waraana faarsuu fi yaamame irrattu dijtaa ginaa akkasitti dubbasan. Haali ammaan tan waraanallee keessa jira mootummaa Abiy Ahmedii kagadaan isaa guyyaan isaa du'aa jiru maaliif waliin dhumannaa. Kaayoo waraana hin qabneef ristii Amaaraa deebisuu fi Oromoon warri kun hin beeku warri amma ijoolleen sabaaf sablammiitii fi ijoolleen Oromooti kaduulaa jiran Somaaliin faatii kun cuftin iyyuu warri kun kalee maal jechaa dhadhata nama jechuun nuhi wahalikkiin nama nuhi nuttu warri kan nama godhe nuttu ummata kibbaafaa akki sila jaldeessa mukirra jiraatu mukirra buusne nama goone nuttu wayaa uffachuu barsiise. Oromoon ammoo Jawaar mootaal Hacaaluu mootaal Jawaari qaraal Oromummaa yuudam Oromiyaa yifres warra jechaa bahanii nabi maaliif warra kanaaf duula warra ristii kennaa matakkal deeffannaa ristii kennaa bor Finfinnee deeffannaa Bararaa deeffannaa Adaamaa hin taatu Naazreetii godhannaa Bishooftuu hin taatu Dabrezeetii godhannaa jedhu dargaggeessi Oromoo maaliif dhumata. Dargaggeessi jechuun shaanqilla isaan ittiin jedhan Benishaangul Gumuzii yookaan ammoo Gaambeellaa Somaalii maaliif dhumata. Kana waraanii kaayoo hin qabu. Warri Tigraay ammoo yoo akka biraatti ilaallu warri kun warri xiqqaadha. Filannoo warri qaba warri isaan balleessuu deema warri Habashaatii fi warri Abiy Ahmedii warri Tigraay sanyii isaanii lafirra kunna dugugga sanyiitidha ka jedhu. Ilmi namaa yoo haala akkasii keessatti walama filannoon dhufteef yoo warrillee man kiyyatti dhufe kana ijjeesu taate carraan yookaan du'u yookaan baqachuudha. Garitti baqatan hin qabu garkaan inni warri marsee jira garkaan Eertiraan marsee jira. Kanaaf haala gosa kana keessatti saayikooloojii keessatti ilmi namaa yoo filannoon dhufte bineensillee walama qaba. Fight or flight yookaan hin baqatta yookaan fight. Amma Tigreen manallee ta'an ni gudeedaman manallee ta'an ni ijjeefaman. Xiqqaa guddaa jaarsa jaartiin jechuun survival mode. Kan malee filannoo waan hin jirreef namni hundinuu ka'ee duulaa jira. Kan ammoo of dandamachuuf dhugaa waan qabaniif kaayoo waan qabaniif waan du'aniif
waan ijjeessaniif waan qabaniif ammoo milkaa'aa jiran injifachaa jiranii. Kanaaf warri yoo injifachaa jiru lakkoofsi warra leen xiqqaa akka Abiy Ahmed baandinaagdee warra leen xiqqaa yookaan ammoo baay'inni warra leen xiqqaa meeshaa warri qabu leen xiqqaa yoo ta'u kaayoo du'anii fi qabanii haamilee sanii qabanii warri kun kanaaf mootiveeti ta'anii yoo duulanii raayyaan ittisa biyyaa Abiy Ahmed ammoo duuballee haamaa Abiy Ahmed durattu deemallee jedhu namni waan du'uufi sababa waan hin qabneef kaayoo du'uuf waan hin qabneef gaafa hegerillee immoo adda jedhee waan hin qabneef raayyaan ittisa biyyaa kanaaf bittinnaa'ee baqachaa jira jechuudha. Mee garuma naannoo Oromiyaatti adeebinuuti naannoon tokko pirezidaantii mootummaa naannoo qaba. Kan mootummaa naannoo Oromiyaatis obbo Shimallis Abdiisaati. Osoo uummanni Oromoo walloo akkanatti dirooniidhaan tumamu. Osoo rakkinni guddaan hagana ga'u lolli achi keessatti adeemsifamaa jiru naannoon kun yoo raafamu osoo Oromiyaan dhiigaa jirtu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaatiif muummichi ministeeraatis akkamitti maaf dubbachuu dhaban sitti fakkaata? Warri godhaa jiru isaanii beeka maaliif dubbatan warri kaayoo hin qabne harreen fe'iinsa kalee jechuun warri ammaan tan isaan juntaan jedhan fe'atti waggaa 27ti. Harree fe'icha baratti ka ammaan tana nafxanyaa fe'amaa jiran warra ka ammaan tana warraa fe'amaa jiran waan kana ka godhaa jiran isaan warri waan kan dhaabu miti warri waan kan godhaa jiru falli jiru warri kan bakka suni geegessuudha bakka kana irra deemsisuudha. Shimallis Abdiisaa faatii inumaayyuu sila gaafiin gaafatamuu qabu waan biyya keessattuu deemaa jira ni beekanii hubachaa jiranii. Haasa Abiy Ahmed dubbate tokko faatittu biyyittii ammaan tana raafamaa jirti. Raafamaa jirtu kana akkamiin keessa baatee ka jedhamee gaafatamuu fi waan ammaan tan deemaa jiruuf inumaayyuu kitaaba qulqulluu keessatti waan barreeffame takka jechuun baafamaa yookaan ammoo raajii Iyesuus Kiristoosiin hojjatee jedhee wangala akka Maatiyoos, Luuqaas fi Maarqoos keessatti barsiifamee ka gaafa tokko magaalaa Naazireetii irraa kaanii haroo Galiilaa irraa Yesuus hordoftoota isaa wajjin adoo haroo kanirra jechuun dooniin deemaa jiranii jalbaan deemaa jiranii achi dambaliin kaatee boottii warra suniin dooniin warra liqinfamuufi ture. Dooniin warra liqinfamuufi ture gara galgalaatti dibimmisaati Yesuus muka gacciisee jedha achi keessattuu. Achi keessattuu warri hawaariyoota rifatanii dooniin liqinfamtee dambaliin ka'ee bishaan nu nyaatee kayi jedhanii hirribaa kaasan. Hirriba kahee maal jedhee tasgabbaawa jedhee achi dambalii sullee dhaabee dooniin tasgabbooftee gaafii gaafate amantiin keessan kanaati meetii amantiin keessanii jedhee warri jechuun bishaan nu nyaatee jedhe iyyi suni tasgabbeessee jedhama. Kun amantii kiristaanummaa keessatti jechuun waan raajii ka Yesuus Kiristoosii hojjatee ilmu waaqa ta'uu yookaan ammoo waaqa ta'uu isaa mirkaneessuu jedhamu kiristaan keessatti wangala keessattuu barsiifamaa jiru keessa waan akkasii kan bishaan irra miilan deemee jira Yesuusin yookaan ammoo nama ija baneefii jira nama du'ee kaasee jira yookaan ammoo Qaanaa Zagaliilaa bakka jedhamtutti dhufee gaafa umrii 12 warra jechuun cidhaa irra jiru waan dhugan dhabanii daadhiin dhumattee wayniin dhumatee namni jechuun muudiin tabarra badee jennaan haati isaa jechuun waan tokko godhii fi warri kan jennaan bishaan dhugaatittuu geeddaree fi wayniittuu namni hundi bashannanee taphachaa uulee wayniin dhumachuu diddee kaadhansanii Iyesuus raajii gosuun hojjatee kaadhaman Abiy Ahmed maali allee raajii gosuun hojjaddaa Iyesuusin ana Itoophiyaanattuu baasa ani garuu hin jiru doonii raafamaa jiru san keessa jira doonii tasgabbeessuu deema raayyaa ittisa biyyaa dargaggeetti qabadhee biyya Itoophiyaa sun tasgabbeessaa jedhee dubbatee jira. Amma namtichi kun yeroo kanatti akki gartee fayyisaatti akka waaqatti uf yaada. Kun biyya amantii fi mootummaa waladdanu jennu keessatti hubannoon isaa hagam tokko duubatti hafa akka inni ta'e. Kun yaada akka dhuunfatti yaada amantii qabaachuu danda'a garuu akka mootummaatti dhufe waan inni akkasii kaasa'u kun fudhatamaa miti. Iyesuus jechuun waan namni itti amanu amantii warra itti amanutti inni garuu Iyesuus Itoophiyaa fayyisaa akka jiru namtichi kun ani mootiidha waaqirraa ergame ani fayyisaadha. Kanaan dura yeroo tokko gaafatamee ture jedhame namni si jibbaa jira jedhamee gaafatame waan kanaan waggaa lamaan durattuu haasa'e namni siin fudhatu si jibbaa jira Abiy Ahmed bulchiinsa gara sirna nafxanyaa kan maddamaree kan namni hin jaalatu jennaan Abiy waan jedhee jedhan maal jennaan Iyesuus Kiristoos ilmi waaqaa yoom fudhatame gaafa dhufee jibbamee fannifamee ejjeefamee du'a mo'atee ka'ee waaqa ta'ee jedhee jedhan namichi hagas ilaalcha dogongora
ilaalcha gos kana sirna mootii ufii ta'uu qofaa odoo hin taane ani nabiyyiidha waan warri jedhanii bataskaan keessattuu haasawan san Israa'el daansaa faate Iyyasuusin maale nabi abiyyiin nabiyyi aragaalloo alee ka jedhan sun cufa dhugase haasofsiisaa ture karaa burtukaanitiin karaa maayitiin haasofsiisaa namni kun delusional waan keessa jiru waan amma tan biitiitti jirtu hubachaa hin jiru rakkoon ammaan tana guddaa taatee biyya kan keessatti iyyuu ilaalchisaa ka dogongoraa kana biyyi nuuf hin jedhu ilaalchisaa kan inni yookaan malaayikaa kan inni mootuuf hin jedhu sanirra madde an barreeffama kana walitti qabate gaafa Abiy Ahmed waraan Tigraay labsuun durattu Professor Shetel Trumvoliti fi Alex Diwal Reuters irrattu Julia Paravacini irra ilaalchi Abiy Ahmed ka dogongoraa ka amantii ani fayyisa ani nabiyyiidha dhaamsa mootummaa irra waaqirra fudhadha namni hin dhagahu gorsoota hin dhagahu ka jedhu rakkoo waan kana tahee jira jedhanii dubbatanii jiran namtichi ani watak hin dhagahu gurru cufadhe muuvii isa tokko daawwat gurri kan kee cufadhe waca ummata hin dhagayne waan barbaaddu bakkaan baase ummati ashaaraa hordofaa jira faana dhiisi deemi namichi nama gos kanaati kanaafuu priority jira nama hubatellee hin fakkaatu rakkoo deemaa jirtullee hin hubanne garuu Abiy Ahmed doonii gosa Iyyasuus san keessa hin jiru markaballee yookaan doonii biyya kanallee tasgabbeessaa hin jiru doonii siyaasaa Itoophiyaa ka dhidhimaa jirtu keessa jira waliin dhidhimaa jira araara godhan godhaa hin jiru marii godhi jedham godhaa hin jiru hidhamtoota siyaasaa gabbaasedhan godhaa hin jiru ammaan tan Abiy Ahmed biltsiginnaallee fidaa hin jiru nagaallee fidaa hin jiru addunyaan noobelii kenniteef gaabbitee jirti har'a namtichi jechuun akkamiin Abiy Ahmed noobelii argate jedhame ani gaazexaa Raashiyaa tokko Sputnik jedhama Raashiyaan biyya Abiy Ahmed deeggartu maraata noobelii hatee jennu moo kana nama nagaa ka noobelii argatee jedhe gaaf tokko barreessan warri noobelii itti qaanee jira addunyaan itti qaanoftee jirti sanittu jira is qofaa miti Shimallis Abdiisallee har'a gaafa waraanii kun akkas deemaa jiru Oromiyaa woboon itti dhiyaatee maal ta'aa jiru maasaa boqqolloo keessa deema jechuun hojiin isaa dursa kan inni kennuu qabu boqqolloo keessa deemu badhaadhinni Abiy Ahmed faarsu wanni tokkin kan inni hojiirra oolchee yoo jiraate Shimallis Abdiisaa furdanii kan akka malee dabalee jira atini kiiloogiraamii 20 buusii jennaani karoora kennaa ole kiiloogiraamii 23 buusee jira Shimallis rifannooti ta'uun beeku juntaan dhufaa jira woboon dhufaa jiru hin beeku garuu hirdhatee jira amma 23 caala waan buusee na fakkaata. Mee obbo Kadiiroo haasaa muummicha ministeeraatitti yoo deebine guyyaa kaleessa haasaa sagantaa tokko irratti argamanii haasaa taasisan tokko isumaan maatii kaafte kana kan lammaffaa immoo haasaa kana keessatti Itoophiyaan hin diigamtu hin bittinnooftu inumaa diinota ishee hunda injifatteetiin duree biyyoota Afrikaa taatee jedhan Itoophiyaan muummicha ministeeraa faarsan Itoophiyaan muummicha ministeeraa osoo Oromiyaan dhiiddu Tigraay awwaalamtu Walloo manca'u Gujiif Booranni Wallaggi akkasitti dhumatu faarsan Itoophiyaan tamisiin. Itoophiyaan sun Itoophiyaa abjuu Itoophiyaa sirna nafxanyaatti kamataa abiyyi keessa jirtu. Itoophiyaan Itoophiyaa gosa lamattu jira. Tokkin Itoophiyaan biyya koloneeffattu biyya cunqursa sabaaf sablammii qabdu biyya deegaa biyya qollee biyya horii hin qabnu biyya afaanii aadaa nama awwaaltu Itoophiyaan biyya sun Itoophiyaan nu beennu. Itoophiyaa bira kan nafxanyooti beekanittuu jiran. Ka kitaaba qulqulluu keessatti maqaan ishii dhahamee faarfamtee Itoophiyaa ijoochaan wada እግዚአብሔር ትዘረጋለች ንጉስ ከግብጽ ይመጣል jedhanii ka isaan faarsan Itoophiyaan waaqa addaa qabdii faaruu kakuutu jira rasuuli rabbii hin tuqinaa jedhee akkas jedhanii Itoophiyaa mataa warra keessa jirtu ka faranjiitu maa bahanii gargaarsa argatte Itoophiyaa imagine ishii bareedaa tokkin ka gosa tokko afaan gosa tokko amantii gosa tokko Itoophiyaa kristaan taate ka ummata amantii farra kiristaanatti marfamte Itoophiyaa jechuun gosuni Itoophiyaa gubeen jedhanii jechuun namicha Roomii tokkottu bara Roomiin kufuu baate Roomii qofaa miti Itoophiyaa biyya jedhamtu ka kiristaana tokkollee bira akkasitti ummata jechuun amantii hin qabne marfamtedhanii Itoophiyaa jechuun imagination Yurooppii keessa jirtu ka dabtaraanii Amaaralleen kalaqee Itoophiyaa gosuniiti kan dhiyaatu. Abiy Ahmed Itoophiyaa gosuni mataa keessa qabate Abiy Ahmed dhiigan Oromoo ta'uu danda'a ilaalcha nafxanyaadha jedhee Faisal Rooblee tokkini barreeffama kan barreesse Abiy Ahmed Itoophiyaa sabaa fi sablammiin cunqurfamtu jettee Jawaar Faatii Oromoon Faatii yaadane ka jijjiira jirtu indete Itoophiyaa Daani'el Kibratii filate. Itoophiyaan Daani'el Kibratii sun ammoo kaffita irra jirti ammaan tana. Kaffita jechuun Itoophiyaa suniif maalidha? Sabaaf sablammiin ijjeefamuun waraanii Minilik Qidduus Xooreedhamee itti faarfamuun jechuun gochii Tewoodiroosiin godhe Minilik godhe Hayila Sillaaseen godhe akka Tewoodiroos Kaasawoon faarsu
Itoophiyaan gosuun Itoophiyaa faallaa kenne dhaabatu Itoophiyaan sun Itoophiyaa nafxanyaan dharraatu ka Minilik akka haadhattu immiyyee Minilik jedhamu Itoophiyaa jechuun seenaa bara hedduu qabdu Itoophiyaa gara kaffitaa dhuftu kaffitaan Itoophiyaa sun akkamitti ibsame jennaan Daani'eel Kabratee waan dubbatu tokkotu jira kaffitaa laattaa warduna gara ol ka'iinsa barbaannu sunitti baanee jiran hin buusina akkam jennaan kaffitaa jechuun raayyaan ittisa biyyaa ummatii Itoophiyaatii fi hoggansi waliigalee ummata Tigraay waan godhe haala G tokko kan waan gaafa sun godhuudha jedhe dubbate gaafa sun yoom Diseembarii 2020 muddee 2020 gaafa waraana sadaasa keessa labsanii injifatan san Itoophiyaa እንደዚህ ነው መኖር አለባት ኢትዮጵያ ከፍታ እንደዚህ ነው ወታደሩ መሪውና ህዝቡ አንድ ሲሆን ጀለ ወራና ትግራይ ከዱጉጋ ሰኚ ኤርትራ ወጅን ታኒ ጎዳንሰኒ ኢትዮጵያን ኢሳ ከፍታ ዘመኒ ጀለ ዱበት ጃዋር መሐመድ ከፍታ ዋንጀተን ከን ዲሰ ከፍታን አቢሲኒያን ፋርሲቱ ከፍታን ስንጀተኒ ኦሮሞፍ ማለድ harmaamura farkamuraada aanoleedha kaffitaan sun maalidha waan walaytaan bara qabdu dhabde kabara kaawoo xoona ummati walaytaa garbishtaa finfinneetti oofame dhufe kasidaamane itti madaahe kaffitaan jechuun tokkoo fi madaa Itoophiyaa keessatti kafaarfamaa jiru kun yoo ammaan duba kaffita walii qabaanne malee kaffitaan kalee kanu qabnin jiru hunduu madaa qabaa jedhee dubbatee jira kaffitaan Oromoo waan biraatidha ka Amaaraa waan biraatidha ka Agoo waan biraatidha garuu Abiy Ahmed kaffitaan isaa kan niyat ka Daani'eel Kibratidha Itoophiyaa sunittu mata keessu waan jiru fi ammaan ta waraanii bilisummaa Oromoo illee cunqursa Itoophiyaa barbadeessuuf yoonni ka'ee jiru humnoonni Tigraay illee dhufaa jiran Abiy Ahmed kanattu hirriba dhowwa halkan jechuun waan baaragee yookaan baraarugee qaajjahee hirriba ka'e Itoophiyaatti farsim waan hirriban itti dhufna fakkaata yeroo gara Itoophiyaatti farsimii hagam jedha sodaa Itoophiyaa diigamuu qabaachuu garsiisa waraaniin injifannaa waan tokko Itoophiyaatti farsimii kuma tokko jechuun waan maalidha wanni isaa kunam dubbii jechuun mammaaksa Oromoo keessatti kabulguun namichaani siinyaadhu buhii jetteedhaan tokko mukarra namichi baqatee mukkore jennaan bu'ii beenne siinyaadhu maal jedhee jira namichi illee mukarta Itoophiyaan nuyi mo'atti beennaat farsimii maalidha Itoophiyaan diigee jira qabatamaan ummatii Tigraay handhuura Itoophiyaatidha qarooma Aksumii irraa kaasee amantii Islaamaatii fi Kiristaanaa dhufeensi biyyisan keessaa kaasanii warri Habashaa yoo qarooma warra bara yekunu amlaak amde tsiyoon zara Yaaqoob bara sun booji'anii dhaalanii suniin dhufan malee qaroomiti Itoophiyaa jechuun dhugumaanuu warra Tigraay kan har'a Tigreen akkamitti yaaddi Itoophiyaa irraa akka jechuun Eertiraan fottoo qufee sun fottoo Oromiyaan handhurii Itoophiyaa har'a maal yaadaa jirti woboon maal dubbachaa jira Somaaliin akkamittu jirti waraanii Abiy Ahmed kun practically qabatama yoo Itoophiyaa diiga malee Itoophiyaa duratti hin siisin garuu Itoophiyaa mataa biyyi keessa jirti Itoophiyaa adda waan taateef inni mataan isaa waan haala lafirra jiru qabatama haala ummatii keessa jiru hin beeku har'a taanaan badhaadhinni dhufee jira jechaa yaadaa jira Afrikaan jechuun hoggantuu Itoophiyaan hoggansa Afrikaa jedhee yaadaa jira Itoophiyaa har'a biyyoonni Afrikaa irra baqachaa jiran Keenyaan daangaa waliin cufti biyyitii 10 jechuun dippiloomaatota isaaniitii fi hojjettoota lammiilee isaanii biyyisan keessa baasaa jiran Itoophiyaa jechuun hojjettoota mootummoota gamtoomanii hiiti Itoophiyaa lammii fi waraana ormaa biyya ormaatiin gudeedamanii akka du'an godhaa jirtu Itoophiyaa kanattu hangaf Afrikaa taaya Itoophiyaa bunii kiilooni birra 500 seene kan namni waan nyaatu waan dhugu hin qabne Itoophiyaan jechuun maaliin Afrikaa dursite ka dippiloomaasiin kufe Itoophiyaa biyya gamtaa Afrikaa hundeessite mootummoota gamtooman hundeessar embaasii ishee addunyaa cufaa jirta embaasii mindaa kaffalachuu dadhabdee cufaa jirta dinagdeen saffisaanii sadarkaa Afrikaa keessatti guddatan biyyoota dinagdee warra saffisaa dijitii lamaan guddate baankiin addunyaatti fi dhaabbanni maallaqa addunyaa baase Itoophiyaan sun har'eessa jirti Itoophiyaa gos kana Abiy Ahmed badhaadhinni dhufaa jira badhaadhinni dhufaa jiru kun eessa jira jennaani namichi tokko dubbate beekta leencoo baateedhaan gorsan isaa badhaadhinni jechuun mataa keenya keessatti dhufa badhaadhinni jalqaba mataa keessaa fiduu qabna badhaadhinni enna lafirratti jechuun karaafaa daabboofa killeefaa manneen barnootaa ijaaramanfaa nama jechuun jiruun isaa fayyoofta akkasanan jechuun badhaadhinni jechuun mental statusdha jechuun badhaadhinni jedha yaada dambooba gaariidha farrisa fariyadha jechuun faroo gaarii waan gaariidha wadda jedhee akkasitti dubbatennaa as ekonomisti namni tokkin an quufe jedhuuf hin quufe daabboo qabaachuu qaba waan akkasii akkamitti akkasidha badhaadhinni jechuun waan akkasiiti jedhanii dubbatanii Itoophiyaa warraatii fi qabatamaatti wanni warri yaadu waliin fakkaata. Galatoomee kadiroomee gabaabsaatiin adeemnuti gara naannoo Finfinneetti adeemnu naannoo Finfinneetti waraanni woboo marsee jiraachuu miidiyaaleen addunyaattis dubbataa jiranii mootummoonni gamtoomanis dubbataa jiran muummicha ministeeraa waan marfamee jiru hin fakkaatu asaasaa irraa dhageenyu
waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Finfinnee marsee jiraachuu kana magaalaa guddittii tana karaa nagaatiin waraanni kun qabachuudhaaf maal godhuu qaba Oboon? Abiy Ahmed jechuun nama gosa lama Abiyyi keessa nagarra. Abiyyi tokkini ka ummatii Itoophiyaa keessattuu ummatii jechuun amantii kiristaanaa Pirootestaantii faatii hordofuu naa gowwooma jedhee waan amantii haasawu. Abiy Ahmed ammoo ka bira ka sodaate ka muddamettu jira. Ammaan tan ciniinsuu keessa jirra jedhee dhiyoo barreesse yoo dubbatu. Ciniinsuu keessa jirra ciniinsuun ammoo ka daa'imitti argatanii jira. Daa'imii Abiy Ahmed argatu hin jiru badhaadhinni wanni jedhamu. Daa'imii Abiy Ahmed jedhamu Itoophiyaan kaffita irratti ol baatu ka Daani'eel Kibrati hin jirtu. Ciniinsuun Abiy Ahmed rimaa hin jirru yookaan ulfi hin jirre. Ciniinsuun sullee noffaltuu Abiy Ahmed cinqii akkasii keessa hin jirre. Garuu Abiy Ahmed ammaan tana karaa biraatiin ammoo biyyittii badhaadhinaatti dhufaa jira. Itoophiyaan hin diigamtu Afrikaallee hoggantii ka jedhu sanittu jira. Sun akkasittu naa qabadha. Gara biraatiin Abiy Ahmed Itoophiyaa keessa akkuma Shimallis wanni deemaa jiru hin galleef Abiy Ahmed illee galaafillee hin jiru yoo galeefillee amanaa hin jiru. Abiy Ahmed haalii ammaan tana waan jira amanuun barbaada dinaayalii keessa jira. Waraanii bilisummaa Oromoo hogganaan isa jaalmarrooni kalee madda oduu biyya France Agence France Presse wajjin haasawaa godhe Finfinnee sa'aatii kamiyyuu qabachuu dandeenya kiiloomeetirii 40 yookaan maayilii 25 qofa fagaanna. Waraanii Abiy Ahmed harka nu kennatee booji'amaa jira. Caffeen nageenya mootummoota gamtoomanii walgahii irratti yoo dubbatu kalee bakka bu'aan Ameerikaa raapoortii mootummoota gamtoomanii bakka buutuun jechuun bakka bu'aan Meeksikoo ka caffee nageenya mootummoota gamtoomanii bakka buutu. Norway biyya Abiy Ahmediiti badhaasa Noobeelii kennite. Raashiyaan biyya Abiy Ahmedii deeggaratu cuftuu isaanii sodan waraanii bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee qabachuu fi akkasiin qabatina adaraa maaloo jedhanii humna Oromoo beekanii beekamtii kennanii fi duubattuu deebi'aa hin qabatina Finfinneen deebinaa jedhanii dubbachaa jiran. Akka dansaalleen akka badaan taate dhimmi Oromoo sadarkaa caffee nageenya mootummoota gamtoomanii dhufee achirratti dubbatamuun waan akka malee guddaa tokko. Cundhuurii Shimallis Abdiisaa aangoon isaa kennamte beekuu baate annama sadii waan araara ittiin dubbadhee jira jedhee pirezidaantii Nigeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo dubbatan. Tokko pirezidaantii Itoophiyaa, lama muummee ministeera Itoophiyaa, sadii pirezidaantii Oromiyaa. Oromiyaallee bakka guddaa warri kenni qaban cundhuurii sun beekullee baate. Kukkuni cuftunuu maali Oromiyaan akka handhuura siyaasaa Itoophiyaa ta'uu beekee jira. Hawaasii addunyaalleen waraanii bilisummaa Oromoo humna guddaa akka godhate Oromoon akka Abiy Ahmedii wajjin hin jirrellee beekamee jira. Woboon sa'aatii kamittiyyuu magaalaa Finfinnee qabachuu danda'a. Humnoonni isa Tigraay illeen waraana Abiy Ahmed ka hamilee hin qabne ka loluu hin barbaanne kaayoo du'uu fi ka hin qabne ka jechuun waraan kana mo'adhee bor injifannoo arga abdii jedhu hin qabne ka baqachaa jiru faana dhawanii ammaan tan shawaa kaabateen bahanii jiranii gara Oromiyaatii fi gara Amaaraalleen guyyaan bulchiinsi Abiy Ahmed dhumachaa jira. Bulchiinsi Abiy Ahmed miidiyaa addunyaa CNN, Al Jazeera, Fox miidiyaan addunyaa cuftunuun kijibaa jedhe miidiyaa addunyaa arrabsaa jira. Ameerikaa balaaleffachaa jira. Gara biraatiin araarsa jedhee kadhachaa jira. Gara biraatiin mootummaan Abiy Ahmed Itoophiyaan wa tokko hin taatu hin diigamtu jira. Garuu biyyattii diigamaa jirti. Abiy Ahmed sa'aatiin isaa ammaan tana dhumattee jirti. Namni doonii Abiy Ahmed ka dhidhimaa jiru kan Abiy Ahmed maajikii yookaan ammoo miraakilii baafamaa yookaan ammoo ta'ammiraati yookaan ammoo raajii gosi Yesuusii hojjetee dandamachuu hin danda'u doonii isaa kan waliin dhidhimina keessa bu'aa baqadda yookaan hin lolinaa fi hin duulinaa akka dishtaa giinaa jedhe yookaan ammoo kaloluuf deemtanii harka kennadhaa yookaan ammoo harka kennachuullee yoo dadhabdan lubbuu keessanii haalum dandeettaniin baraara baqachuullee waan sun godha. Dishtaa giinaa dubbatee jira. Lolii kunini warri duula deemu wata kirran buufatu. Bor araaramuu deema mootummaan kun ammaan tanaayyuu Maqaleetti nama argachaa jira. Olusegun Obasanjoo ture. Oromoo maaliif duutan? Warri jechuun Hacaaluu jeesne Jawaaritti nu hafaa jedhuuf Oromoo maaliif du'u? Warra Oromiyaa yuudem, Oromummaa yuudem, Oromiyaa yifrasa dhuuf maaliif duul? Ibsi mootummaa naannoo Amaaraa baase diinii kennin jechuun TDF qofaa miti jedhanii Oromooleen akka diina taxammalee dubbachaa jiran. Ammumaan tana dubbachaa jirru Liyyuu Haayiliin Amaaraa Matakkali seenee jira. Ammumaan tana dubbachaa jirru Liyyuu Haayiliin Amaaraa Shawaa Wallagga Bahaa seenee jira. Horro Guduruu seenee jira. Nu warraaf deemnee ristii warraatiif dhuman warri ammoo waraan isaanii Ana Fantaleetii fi Booset Shawaa dhiyaa Shawaa Bahaa Minjaar Shonkori Sameen Shawaa Amaaraatti dhiyeessaa jiran Shawaa Bahaa ka Oromiyaa weeraruuf. Warri kunini tumsa nuun ta'an warri kun humni nuun ta'an gamtaa nuun ta'an golii nuun ta'an nuttu fayyadamanii boreegii diina warra cabse nu cabsuu barbaadan waan taateef Oromoon maal dhaawachuu qaba waraanii kun duuluu hin qabu waraan kan irrattu hirmaachuu hin qabu mootummaan kun ammaan tana saree maraate ta'ee jira.
biyyi keessatti hundaanuu wal nyaataa jira dippiloomaatota mootummoota gamtoomanii sagala harriidhee jira biyyittii addunyaa kun irraa baqachaa jirti miidiyaa addunyaa arrabsaa jira dhaabbilee gargaarsaa ni lolanii arrabsaa mootummaa akkas abdii kutate Oromoo laalte karaa mootummaa kana akka hin baasnu hubatanii warri doonii biltsiginnaa irra jiranii kakalee Abiy Ahmed dhugumaanuu nabiyyi nu ceesisaa jedhanii ka Abiy Ahmed kalee nu baasaa jedhan akka Abiy Ahmed hin baasne aduun isaa akka dhiit arganii Fatiyaa tokkofaattu jira Fatiyaa Mohammed intal jedhamtu bulchaaniin kutaa bulchiinsa Aqaaqee fi Qallitti Nabi Muhammad nagee rabbi sana haa jiraatu gaafa ergame gosti isaa Qureeshii fudhachuu diddee dhuum irrattuu inni garuu ni mo'ate nama nagayaallee ta'ee nama nagaa ture jalqabaayyuu Abiy Ahmed warri gari ka kiristaana nabii jedhanii yaadanii nabiyyi dhugumaan ufse warri kenne ka gari faati nabiyyoota rabbi ambiyoota fana keeka jiran kun cufti dogongora warri akkas yaadan Abiy ammaan tana abbaa irree salphachaa jirudha abbaa irree aduun isaa dhiitee jirtu ka addunyaan noobelii kennitee fi itti gaabbite ka biyyattii sagar badhaadhinaaf guddina deemaa hin jirre ka biyya tasgabbeessuu dadhabe Abiy Ahmed ka waraanii isaa isaaf lolate dargaggeessi kenna maaliif deemee lola. Gadiroo gara xumuraatti adeemnuti mee ibsa guyyaa kaleessa marii guyyaa kaleessa mootummoota gamtoomanitti taasifameen xumurra sagantaa keenya guyyaa kaleessa manni marii nageenya mootummoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti mari'atee ture marii kana irratti gamtaan Afrikaa akkasumas USA'n waraana Itoophiyaa deemaa jirutti xumura gochuuf carraan jiru xiqqaadha jedhanii dubbatanii jiranii dabalataanis United Nations ammoo Itoophiyaan gara balaa ofii wal waraanutti seenuudhaaf dhihaattee jirti sodaa jedhu yookiin akeekkachiisa kaanii jiran walumaa galatti marii guyyaa kaleessaa kana akkamitti ilaaltaati? Marii guyyaa kaleessaa irrattu warri mootummoota gamtoomaniitii fi warri gamtaa Afrikaalleen waliin argamanii mootummoota gamtooman caffeen nageenya kun qaama hojii raawwachiiftuu mootummoota gamtoomaniiti. Caffeen nageenya mootummoota gamtoomanii jimaata darbe walgahii godhateenii gaaddisa gamtaa Afrikaa jalattu akka araarii dhufu. Gamtaan Afrikaa ammoo koomishineer isaa pirezidaantii Nigeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjo muudanii jiranii. Abiy Ahmed araarii kun waggaa tokko gaafa waraanii jalqabu muudame didachaa ture. Juntaa gaanni daraaddarame. Bafitsum waraanii nuu hin jiru higga maaskabbar zamachaa nu. Isa qofaa miti warri Abiy deeggaranii warri akka Bayyane Phaxroosifaati bakki namni itti wal lolu hin jirrettu araara maali dubbatama. Tawaagii belalabbat የሚዋጉት አካል በሌለበት ምን ድርድር አለ ፋይዳኒ ቆሳ ቱረን አማ ሙዳሜ ልቡን ዱፍቴ አርኬ መጨዳመ ጀናን አራር ሰጀደ አራራ ከላት እርገማ አዳ አሜሪካ ጀፍሪ ፈልትማን ሰጀራ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ሰጀራ ድሜ ሳኒ አራራ ከላት ዱባቻ ጀራኒ ኢትዮጵያን ገራ ወራናቱ ደምቴ ወራን ከንከሰ በሁ ወላልቴ አማንተን ሱዳን ሆምኖኒ እትሳ ትግራይ ቲፊ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ማጋላ ፍንፍኔ ማጋላ ኡማታ ሚሊዮን ጃቱ ዲያት ቀባቹ ሁምና እንደማኔ ካናምበሱፍ አካ ዲጊ ሂንዳንገላኔ ካንጫን ሚዳን ሂንዳቀምኔ ወሪ ወሎላ ጅሩ ጋራ አራራ ዱፈን ዮ ሃሊ አራራ ሱለ ኢንታኔ ዮ አቢይ አህመዲ ቢያ ገገሱኒ አክነጋ ናንጎ ገዲ ሱለ ታቴ ሃላ ሱም ጀሱፊ አቢይ አህመዲ ካናሌኒ ሚቲ አማናስለን ድሮን ሩኩታ ጅራ አራራ ፈዲ ዋን ቀመን ፈካቱ ሃል ድሮ እኔ ካይላ ፈማራ ከሰባህ ቀወይ ሂከዳ ማል ጎዳ ቀምታ ባወጅን ቀብደን ዲሳ ማሊ ጀለ ዱባቻ ጀር ኩንጭፍትኑ ማል አገርሲሱት ደማ ወረቴ ግራይለን አቢይ አህመድለን ፈዲን ኢሳና አራራ ፈቀባና ከማለት ተቃዋን ታተፈ ሞት ገምቶመኒ በልበልቲ አራራ ዋንጮ ፈማጅርቱ ፈካታ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞለን በልበላ ፍንፍኔ ዲያቴ ዋንጅሩ ፍንፍኔ ኢንሴኒን አከለኒ ካዳቻ ጅራኒ ፊ ሀላ ጎሱኒ ጋርሲሰ ጋሩ ፍንፍኔ ኢንሴኒን ዋን ጅራኒ ፊ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ዮካን ሁምኖኒ ተትግራሂ ዱበት ዋን ደበነት ፈካቱ Afghanistan inseena dojalane mootummaan Ameerikaa waraana Bagraami magaalaa Kaabul magaalaa gudditti Afghanistan keessa adoo qabu Taliban baadiyyaa irra dhuftee pirezidaantii biyya suni Ashraf Ghani ariitee aangoo fudhatte. Odoo akkas hin deemne riphee loltoonni yeroo hundaayyuu hin deemte. Afaan dippiloomaasiin akkas hin seenina akkas hin ta'ina jedhanii dubbachuun himadhanii ammaan tana bulchiinsi Abiy Ahmed dubbiin hammaachaa jirti. Nu Oromoon ammoo akka ijoolleen keenya kan caalaa aarsaa hin barbaachisne hin kaffallee waraana kanattu akka hin dabalamne godhu ijoolleen OPDO keessa warri jirtanii warri agarra Abiy Ahmedittu amantanii dooniin isa dhidimaa jira isin hin fayyisu irra bu'aa lubbuu keessanii baraarradha life jacketin isinii kennamee jira haga carraan isinii kennamee kana irra bu'aa uummata keessanitti dabalama dhiifam gaafadha kan caala badii hin dhaqqabsina hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kamaan hidhaa jiran kun inni qaama marii kamiyyuu akka isaan ta'anii Oromoon dhiibbaa godhuu qaba. Amanta jechuun araarii gamtaa Afrikaa warra Tigraayitii fi warra Abiy Ahmed jidduutu tafakkata Abiy Ahmed jechuun Oromoo bakka hin bu'u warra Amaaraa san bakka bu'a haal duree ni dhiyeessalleen haal duree warraati
Kanaafuu araarii illee akka ta'u hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamuu qabanii dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo illee yoo warri Tigraay illee ka gara araaraa illee deemtaate Oromoon Tigraay miti abdachuu qabu humna ofii abdachuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo argite Oromoon waraana qabaatee jenna mootummoonni gamtoman takka akka kalee waan Itoophiyaa waan Oromoo waan haasannatti hin fakkaatu. Oromoo Liberation Front, Oromoo Liberation Army, Oromoo Liberation Army jechaa oolan kalee guyyaa guutuu Oromoo Liberation Army biyyatti takka Oromoo dhagaanii hin beekan dhimmi Oromoo akkanatti haasamee hin beekan karaa dippiloomaasiitiin karaa waraanaatiin karaa hundaanii Oromoon dhageettee argachaa jira. Formulaan isaa kanuma humni qabaatee jennaan Tigreelleen kashinuuf kabachiiftee humni qabaateetidha. Biyya arraabdee akka bofa muuxattee daddabitii irraa kaatee tambanii keessa kaatee har'a qarqara Finfinnee dhufte. Oromoo illee waraan qabaattee addunyaan dhaga. Waraanii cimuu qaba. Waraanii Oromoo ka cimuu kun ammoo maqaa hedduu addunyaan waraan Oromoo humna ta'ullee argeellee jira sodaallee qaba. Maal jenna ololii guddaan irratti waan hojjetameef yoo Oromoon gara Finfinneetti dhufe handhurumisaatti warra kun uumamte. Sodaa kan ammoo hambisuu fi waraanii bilisummaa Oromoo PR guddaa hojjechuu qaba. Miidiyaan Oromoon nu gargaara akkan jirra akka Geetachoo Raddaa dubbatu kana akka warri Tigraay ibsa kennu hoggantoonni waraana kennan Oromoolleen miidiyaatti dhiyaatee warri waraana miidiyaan Oromoollee warra waraana kan barbaade nu akkan jirra duula akkasii godhuu deemna uummata akkasii nu gargaaru uummata akkasitti dabalamu akkasii nu bira dhaabbatuuti wanni jedhamu akka gaarii uummataa fi kallattiin laf kahamuu qaba. Kallattiin laf kahamee diinii waraana bilisummaa Oromoo diinii waraana bilisummaa Oromoo sirna gitaa bittaa Abisiiniyaa ka Habashaa ka Amaaraa ka Abiy Ahmediiti malee uummataa miti. Kanaaf diina kanallee clearly laf kahanii sabaa fi sablammiin waraana bilisummaa Oromoo waan sodaattuuf hin jiru. Sabaa fi sablammii Oromoon asittuu akkas wallaggaan nama qale asittuu akkas ijjeese woboon akkas godhan maqaa balleessi kan ibsa yeroo adda addaa hawaasa addunyaatiif kennamuun ibsa yeroo adda addaa miidiyaa Itoophiyaatiif sabaa fi sablammiin akka hin sodaanne godhamuun sodaa gos kana ka Abiy Ahmed yeroo dheeraaf itti fayyadame ammaan tan ololaa kijiba ka isaan oofaa jiran tokkotti jiru sabaa fi sablammii bira darbanii woboon eegi dhufe Oromoo Shawaa ka Itoophiyaa gobanaan faati taanii hundeessan diiguu deemadhanii Oromoo Shawaa kakalee jechuun Itoophiyaan warra akka isaanii miitiin jiru. Nama jajjaba Oromoon Shawaa qabsoo Oromootiif horte. Jeneraal Taaddasaa Birruu abbaa qabsoo Oromootidha. Hagari Tulluu Shiftaa jedhamu malee. Maammoo Mazammer, Hayilemaaraam Gammadaa, Alamuu Qilxuu, Zawgee Boojiyaa warri kun cuftuu warra Maccaaftuu lamaa keessa jiranii hayyoota Oromoo gurguddoo turan. Hayilemaaraam Gammadaa nama tuulamaatidha. Ka jechuun mallattoo har'a Oromoon jechuun akka amantiin adda addaa masqala qabdii yookaan waan adda addaa qabdii odaa kan haa godhannu turani odaa Oromoon har'a mormattuu godhatte kan uuman kan. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyete nama tuulamaatidha. Ka qabsaawaa jiru. Ka hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo lakkoofsa lammaffaa gubbaa jiru. Har'a jechuun Oromoo tuulamaatii fi Oromoo bira wal dhabsiisuu fi warri garaane bitee ka biltsiginnaa duula gos kanaa godhuu deeman. Duulii gos kanaa akka jechuun hin milkoofne ijoolleen kenna ka tuulamaa qabsoo isaan Oromoo keessatti godhaa jiran tuulamni qabsoon kun ka milkoofte dhiyoo kanallee handhurii sentering waan ka'eef. Protestiin Oromoo master plaanii ka milkoofteef handhurii waan ka'eef. Handhura kanaaf Oromoo gargari baasuu fedhanii harki guddaan gargari hin baanu jedhee jira garuu warri garaan bitame tokko lama olola isaan ufan olola kan ejjeesuun barbaachisaadha. Sabaa fi sablammiin akka qabsoo Oromootu amanu waraanni bilisummaa Oromoo rakkoon isaa sabaa fi sablammii miti. Oromiyaan Oromoo bira dabartee Chaayinaa fillee hin geetti Jawaar Mohaammed Amaaraa miti Silxee miti Guraagee miti Tigree miti ka Oromiyaa hojjetu Chaayinaan dhufee hojjechaa jira. Investerii karaa jaaruuf. Kanaaf confidence building akki gaarii PR dha wanni kun hojjetamuu danda'uu qaba. Oromoo waan kan hojjechuu qaba. Hawaasi addunyaa waraan bilisummaa Oromoo ni sodaata. Oromiyaa diigaa maalii godhaa Itoophiyaa diigaadhaan. Kanallee jechuun Itoophiyaan hiree ofii ofiin akka murteeffatu uummati Oromoo. Uummata Oromootti murteeffatu. PR dhaan karaa public relation dubbii himaa qabanii miidiyaa addunyaa biratti dhufanii kaayoon waraanii bilisummaa Oromoof qabu maalidha? Itoophiyaaf qabu maalidha? Gaafa Afrikaatii fi ilaalchi yaadinni qabu maalidha? Oromoon akka baay'inni uummataatiin akka hundee hortee kuushitiin akka dinagdee isaatiin qubsum lafaatiin faffaca'insi isaatiin sentarii siyaasaa gaafa Afrikaa Oromoon ta'uu danda'a. Kana hawaasa addunyaa hubachiisuu danda'u qaban Oromoon handhura amantii tokko qofaa hin qabu
يوكان أك تجري أرثوذكسي قفامت يوكان أك سومالي إسلام قفامت إسلام في كريستان والكتك أبا أمانتي كاللتشو ولتو أرارسه فكين أمانتي والدندو كتاي كلافتي إسا فكين أمريكا كتات سبا في سب لمن هندنو كايتوبيا كيسا كأوروميا كيس نجر كاينجرا نينيو تجرا تجري غوسا سدي أفروشاني تجرا أمارا كيس غوسا سدي أفروشاني تجرا غوسي سديتا مسدينو إثيوبيا بكيسان أفن هجتشو دندان جراتشو دندان أوروميا كان أجرسو دندن أمتي أورومو هذا قد فتشة هذا والدندايو هذا سبا في سب لمن أفا كيسا تقدتشو كيسا جراتشو أولا غاري وان كان هندك أبو وان كان الدنيا تيمو دندهو كم كرا هريرو بيجالاتني هريرو كمي بيوتا أولا وجين كباتشو دندن أبليان كنكوشي كسومالي كجبوتي كسوداني كباج أنكرفا ماكي كنا وجين كينيا أبليان أورومو كبورانا غبرا غري ساكوية أورمان كيسا جران واردين هريرو كوس كمي وركا وجين كباتشو بربان ور وجين غاف أفريكاتي في أورومو مالين كونو جاتمو قبا هريرون أورومون كرا فورين ريليشني تنيك أباتشو دندو الدنيا غاف أفريكا تسقبيسو كسات فرنجي وامبرا بربادي بوا بربادي كابيتاليزمي دا انفستمنتي بربادي توريزمي بربادي قبين أماما بياسوني رفته مسومسيته اتفايدامي وكان ساميشالا بربادي كابيتاليزمي إرادتو جاتشو وام فرنجي لغاهو بربادو مالي كاروري كنن ملا زيناو فاتي غافا غارا جراني البانيان ماركسيزمي انفير هوجا هردوفا جران انفير هوجا أبا إرّي ماركسيستي البانيا كتيرانا بولجسان انفير هوجا غارو غافا بيا نفانيك أباتاني هيري كينن جاتشوني مالي كابيتاليزمي برسيسا كابيتاليزمي هوجر أولشو بربانا أبي أحمد اللين أفان كان اتفايدة مجر غافا دوفي انفستمنتي أكاس برايفتايز غودا أكاس غودا جر وراني بلسوما أورومولين قابسون أورومو وان كان اتبار براتشو دندهو قابت بيا كيساتي سبا في سبلمي وجين چونقرفا مغوس كنا وجين غامتا دابو والدندهو ركولي چونقرسا كايتوبيا كيسا جران ولين فروفي وني أكاس هوجتمو قابا PR وراني بلسوما أورومو أمان تنا فنفنة قابتشو فنفنة تليا دي أوروميا بلسوم ساق أفاسون تاني فنفنة قابتشو في قبعو وان توكو غارو بولشو في قبعو دندولين وان برات أمتا أمانسيسو سوداني كيجيبا فنفنة وراني بلسوما أورومو رفع يوكان أمو ورّي تقرأي رفع ديغتو دانگلايا سباف سبلمين در دابتي كاكاسي جرامو بيجتو ديغما وني كون كيجيبا وني كون دارا أكتاتي غرسيسون أكمالي برباچي سادا كان جتشون نمي أورومو أمان تسودا قدا قبا چاران بار كل سقال تامي توكو نكون نمين نجري سوداتن چاران سن أكن هنكون نمنو أورومون هندنو بكا جرتو إجارمو غرماو مريجال قبو أمان تواني سقال تامي تكا أكن رفن غرو قبان أنغرو سودان سنة مولتو مالف إثيوبيا كيساتي وني هدون ججرا مجرا سياسا إثيوبيا political alliance formation ججرا مجرا حالي أمان تنا يا إثيوبيا يا political السلالف لعندنا لما جرى تكأجوال ورّي تجراي تيفي ورّي أمارا والإنجراتشون دندو حالا ما أنتناتين تجراي في إرترا ولا قرت جرت تجراي إرترا في أماري ورّي سرندوري قبا في قبة توكتاني جران أورومو في تجرين دركام alliance برباد أكبر كل سجل تامي توكمت بكك أبيني ورّا سامين منجاتي نامك أبيني ورّاتي في دهو تهيك أبيني ورّاتي في دهو تهي أمتا تجري في إركو تهي دقوقة سني تجرا إرتي راوت إرتي جيف فما بلا لفتين جرا وقت الدم تربة وريكون نوكولاسا نو إجيسا بيان نو إدا بيان أورومون هر غرا بلته ونين رتو تاي أو تجري رتو هنتين واني سنو رتو غوتان نمني براك سرتو غول إن بربان نو هكا بربان لوغا وما ترومو كانين بيكاني وني دون جرا مجرا أنسون نايسو داتشسو غارو أكاسي لتانان أورومون جباتشو قبا أنا كاسياتا وبكدي روغلتو مري كيناس مرتو غولم نرداف الفادو إغانا كبجمتوتا داوتوتا ميديا أورميا 11 أمرين أرداف غولاتوري كان فكاتا سن غويا كينيا كانو مانغولا بما سن غويا براتين أنغولتي ديبينوف نغانوف جرادا مكان قيا عيشة أليتي أني أقومان قيا نرسيلا يوخان واي فيا خيسان حجادا رامزي كاونتي خيستي والدا هواس أورومو ترى ننهر ماتا قيا توكو دائما أرغت شوف خرورانيك أبدايوته تلالي كوفيد-19 فولتشون هجم فيا قيامي رجتة يادون ملتا أدون غارين جرتو رغان تلالين كوفيد-19 ركو الفرتي في دويوخين الفميلو ملئسو توكو لين هنجرو رغمتي ركون لالدابو ميدا ركو تلالي خمر راهو فولتشون والقبطومتي هجين تلالي قامني خي فيروسي كوفيد-19 أكمتي أكا إفراء اتسو برسيسو دا
Yeroo qaamni kee akkaataa miidhaan irra gahuu maluu danda'u firraa ittiin ittisu baratee ofiinuu talaallichi ni dhabamsiisa. Talaalliin kun waa tokkolleen isaa qaama kee keessatti hin hafu. Yaaddawuun waa'ee talaallii fi hormaataa yookaan dahumsa qabaachuun humaa rakkoo hin qabu. Hormaanni fayyaa keenya keessatti hedduu fardiidha. Waa'ee talaallii COVID-19 fi ulfaa laalchisee odeeffannoo dabalataa argachuuf ogeessa yookaan doktora kee waliin haasawi. Galatoomaa. Oromia 11